Ashama akkam jirtu maatii chaanalii kanaa taatanii subscribe gootanii waa'ee fayyaa daa'immanii guddina daa'immanii sirna nyaataa daa'immanii hordofuu keessaniif hedduu galatooma. Kanneen chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatina. Barnoota nama qabadhee jiru ulfaatina qaamaa fi dheerina ijoollee keenyaa yookaan daa'imman keenyaa kanneen waggaa 12 gadi giddugaleessaan meeqa akka ta'e akkamiin tilmaamuu dandeenya kan jedhudha. Kuni maaliif dhagaa maatiin tokko ulfaatinni qaama mucaa xiqqoo waan gad bu'ee fakkaata waan huqqatee fakkaata kan kana jedhu kaasu jechuudha. Kanaaf giddugaleessaan waggaa meeqatti kiiloo meeqa eegna daa'ima tokkorraa akkasumas immoo dheerina hagamii eegna kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Kanaan dura akkumaan kaase egaa sababa adda addaan ulfaatinni qaama daa'immanii wal caaluu danda'a. Fakkeenyaaf haala maatii irratti yookaan genetic componentii qaba. Akkasumas immoo haala nyaataa jira wantootni adda addaa jiru kan ulfaatina qaama daa'immanii murteessanii. Haa ta'u malee giddugaleessaan ulfaatinni qaama mucaa keessanii meeqa yoo ta'e gaariidha yookaan meeqa yoo ta'e giddugaleessa jedhamee tilmaamamu kan jedhuuf kanneen waggaa tokko gadii fi umurii daa'imaa ji'aan ida'uu sagalii hiruu lamaan. Umurii daa'imaa ji'aan lakkoofnee ida'uu sagalii hiruu lama. Fakkeenyaaf daa'imni ji'a sagalii ulfaatinni qaama isaa yoo meeqa ta'e giddugaleessadha jedhama yookaan giddugaleessaan averagely sirriidha jedhama kan jedhuu fi ji'a sagal ida'uu sagalii hiruu lama yookaan 18 hiruu lama ni ta'a kiiloogiraama 9. Kanaaf giddugaleessaan daa'imni umurii ji'a sagalii kan yeroon isaa ga'ee dhalate tokko kiiloogiraama 9 ulfaata jechuudha. Kun giddugaleessaan averageedha. Kanaa olis gadis ta'uu malu daa'imman muraasni jechuudha. Inni lammaffaan waggaa tokko hanga waggaa 6ttidha. Waggaa tokko hanga waggaa 6tti daa'imman giddugaleessaan ulfaatinni qaama isaanii umurii daa'imaa waggaan baay'isuu 2 ida'uu 8. Fakkeenyaaf daa'ima waggaa 5 yoo fudhanne hangam ulfaata daa'imni waggaa 5 giddugaleessaan kan jedhu yoo fudhan waggaa 5 baay'isuu 2 ida'uu 8 ulfaata jechuudha kiiloogiraama. 5 baay'isuu 2 10 ida'uu 8 kiiloogiraama 18 ulfaata jechuudha giddugaleessaan daa'imni waggaa 5 yookaan mucaan waggaa 5. Inni sadaffaan daa'ima waggaa yookaan ijoollee waggaa 7 hanga waggaa 12ttidha. Ulfaatina ijoollee waggaa 7 hanga 12tti giddugaleessaan beekuuf umurii mucaa sanaa baay'isuu 7 hir'isuu 5 hiruu 2. Fakkeenyaaf mucaa waggaa 10 yoo fudhanne 10 baay'isuu 7 hir'isuu 5 hiruu 2 yookaan 10 baay'isuu 7 70 70 hir'isuu 5 65 hiruu 2 immoo 32 tuqaa 5 jechuudha giddugaleessaan ulfaatinni mucaa waggaa 10 yookaan daa'ima waggaa 10. Dheerina immoo yoo fudhanne dheerinni ijoollee giddugaleessaan meeqadha kan jedhu yoo fudhanne dheerinni mucaa keessanii kan waggaa 2 hanga waggaa 12 umurii mucaa sanaa baay'isuu 6 ida'uu 77 sentimeetira ta'a. Ijoollee waggaa 2 hanga waggaa 12 sentimeetira yookaan dheerina isaanii giddugaleessaan tilmaamuuf dhagaa kun. Haa ta'u malee dheerinni waan hedduu irratti hundaa'a. Akkuma sila jenne nyaata ta'uu danda'a akkasumas dheerina abbaa fi haadhaa ta'uu danda'a wantoota hedduu ta'uu danda'a akkasumas hormoonota adda addaa garuu giddugaleessaan mucaan waggaa 2 hanga waggaa 6 umurii mucaa baay'isuu 6 ida'uu 77 ulfaata jechuudha dheerata jechuudha. Fakkeenyaaf mucaan waggaa 10 baay'isuu 6 ida'uu 77 sentimeetira dheerata. 10 baay'isuu 6 60 60 ida'uu 77 137 sentimeetira ta'a jechuudha yookaan meetira tokkoof sentimeetira 37 dheerata jechuudha giddugaleessaan mucaa waggaa 10. Waan hordoftaniif hedduu galatooma. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Subscribe gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.